laalani malkaan Oromoo shanii qalbii yoo laalani garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni yaa haroosaala qulqulluu bishaanii. Uummanni Oromoo biyyoota kaabaa fi baha Afrikaa uummattoota jiraataa turan keessaa isaan tokkodha. Dhaloota Kiristoosiin dura waggoota 300 dura naannoo kana jiraataa akka ture barreessitoonni seenaa ni dubbatu. Uummanni Oromoo damee sanyii Kuush yeroo ta'u akkuma saboota Afrikaa kanneen biroo seenaa, aadaa, amantii, afaan akkasumas falaasamoota hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi xiinsammuu mataa isaa uummata qabudha. Falaasamoota kanneen keessaa sirni gadaa isa tokkodha. Sirni gadaa sirna uummanni Oromoo waggoota dheeraaf ittiin wal bulchaa turee fi haala jiruu fi jireenya isaa ittiin geggeessaa turedha. Sirni kun uummata Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabu yoo ta'u karaa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, amantii fi kanneen kanaaf kan kana fakkaatan uummata Oromoo guutummaan guututti kan ibsudha. Gadaa jechuun hiikaa garaagaraa kennuuf hayyoonni fakkeenyaaf Haaji Ahmad Muhammad Dheekoo gadaa gaafa hiikanii sirni gadaa jecha kuushii irraa dhufe. Jecha kuushotaatiin gadaa jechuun 5/8 yookiin 5/8. 5/8 yoo baay'ifne immoo 40 waan ta'uuf marsaa gadaa agarsiisa. Ijjannoo jedhu qabu Haaji Ahmad Muhammad Dheekoo gadaa jechuun 5/8 jechuudha jedhanii hiikan. Hayyoonni biroo immoo sirna gadaa gaafa hiikanii sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromoon siyaasa isaa, diinagdee isaa, aadaa isaa, hawaasummaa isaa ittiin gaggeeffatu sirna baay'ee wal xaxaa jedhanii hiiku. Fakkeenyaaf Piroofeesar Asmaroom Laggasee sirna gadaa karaa kanaan hiikanii. Sirni gadaa Oromoof maali kan jedhuufi sirni gadaa Oromoo fi agarsiiftuu eenyummaa isaati. Malkaan Oromoo shanii qalbii yoo laalanii garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni yaa haroosaala qulqulluu bishaanii. Sirni gadaa Oromoo hundaaf ibsituu eenyummaati. Garuu hordoftoota amantii waaqeffannaatiif immoo amantii isaanis ta'ee isaan tajaajilaa jechuudha. Maaliif amantii waaqeffannaa yaadrimeewwan sirna gadaa keessaa isa tokko waan ta'eef. Egaa gabaabumatti ibsuudhaaf sirni gadaa hidda dhiigaa uummata Oromooti. Dhiigni rakkoo tokko malee uummata Oromoo keessa akka tamsa'u kan taasisuu fi egaa jiruuf jireenya guyyaa gara guyyaa uummanni Oromoo taasisuu keessatti sirni gadaa hiikoo guddaa akka qabudha hubachuu kan dandeenyu. Malkaan Oromoo shanii qalbii yoo laalanii garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni. Yoom jalqabe haala akkamii keessatti jalqabe? Sirni gadaa barreessitooti tokko akka jedhanitti dhaloota Kiristoosiin dura jalqabeedha. Hayyeegaa barreessitoonni tokko sirni gadaa bara 1570tti hundaa'ee jalqabee kan jedhan jiru. Akkasumas bara 1599tti hundaa'es kan jedhan jiru. 1499tti hundaa'ee kan jedhan jiru. Kunneen hayyoota gara Habashaa kana. Egaa hayyoonni seenaa dhugaa sirna gadaa irratti barreessan hayyoota Arabootaati. Hayyoonni Arabootaa egaa kitaabilee mana kitaaba Kaartuumii fi Aleksaandariyaa Ijipti keessatti argamu deemnee kitaabilee gaafa dubbifne kitaabilee san keessatti sirni gadaa kan jalqabe uummatuma Oromoo wajjin akka ta'e, uummanni Oromoo gaafa dhalatu sirna gadaa waliin akka dhalate, uummanni Oromoo immoo addunyaa tanarra jiraachaa kan ture dhaloota Kiristoosiitiin dura bara 2500tti
dhaloota Kiristoos dursee bara 2500tti uummanni Oromoo naannawa kaaba Itoophiyaa irraa kana jiraachaa akka ture kan himamu. Yeroo san immoo dhalootuma Kiristoosiitiin dura bara 2500 san keessatti sirni gadaa akka eegale Araboonni kan barreessan. Ammas hayyuuni seenaa biyya Poorchugaal Firaansiisk Alveerez jedhamu Oromoon kaaba Itoophiyaa har'aa kanatti dhaloota Kiristoosiitiin dura bara 3500tti sirna gadaatiin bulaa akka ture Firaansiisk Alveerez ifaan ifatti kaahee jira. Ammas immoo Profeesar Riichaard Paankrest egaa barruu isaanii seenaa sirna gadaatiin wal qabatu keessatti uummanni Oromoo kaaba Itoophiyaa har'aa dhaloota Kiristoos dura bara 1500 duratti sirna gadaa gaggeeffataa akka ture egaa kan kahani. Akkuma walii galatti egaa hayyoonni biyya alaa seenaa dhugaati kan barreessanii uummata Oromoo dubbisaniiti kan barreessanii seenaa uummata Oromoo irratti seenaa uummata Oromoo awwaaluu. Waan Oromoo kuni yaa haroosaa. Sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraatawaa addunyaa har'aati. Sababni isaas gadaa keessatti walqixxummaan dhiiraa fi dubartii kan eegamuu fi aangoon karaa nagaan walharkaa fuudhamaa kan ture waan ta'eef. Sirna gadaa keessatti wanti hundi gadaan wal qabata. Kana jechuun lakkoofsi baraa, duudhaan hawaasaa, aadaan, amantiin, jiruu fi jireenya hawaasaa, ittisa biyyaa, heerri fi haalli bulmaata uummataa martuu sirna gadaan wal qabata. Sirna gadaa keessatti aangoon waggaa 8 walharkaa kan fuudhamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo hundi sadarkaa umrii isaatiin daa'imarraa hanga jaarsaatti dirqamaa fi itti gaafatamummaa garaa fudhachuun hawaasa kan ittiin tajaajiludha. Egaa hayyoonni biyya keessaa tokko fakkeenyaaf fudhachuudhaaf jechuudha. Sirni gadaa umrii waggaa 100 olii akka hin qabnetti kan kahani. Sirni gadaa walqixxummaa koorniyaa kan hin kabajnee fi sirna dimokiraasii isa Awurooppaanotaatiin yoo wal bira qabamee ilaalamu sirna gadaanaa akka ta'ee fi sirna yaadrimee dimokiraasii of keessaa hin qabne akka ta'etti kan ibsanii gadi qabanii digireed godhanii jechuudha. Hayyoonni amma duratti si eere kunniin kanneen akka Riichaard Firaansiisk Alveerez ammas immoo The Three Approach to Gadaa Study kitaaba jedhu keessatti Profeesar Asmaroom Laggasee sirni gadaa sirna aanessa akka ta'e sirna Oromoo bira darbee ilma namaa dhala namaa maraaf fayyadu akka ta'e ifaan ifatti kaahaniiru. Egaa eessatti jalqabame kan jedhuu fi kaaba Afrikaa keessatti keessumaayyuu naannoo Ijipti uummanni Oromoo naannoo Abbayyaa kanarraa ka'ee laga Abbayyaa kanarraa ka'ee faara'oonota erga weeraree booda daayinaastii faara'oonii 12ffaa hundeessee gurraachi kuushachoo uummanni Oromoo naannoo kaaba Afrikaatti sirna gadaa kan akka jalqabsiise. Sirni gadaa sun immoo naannoo Afrikaa kaabatti erga jalqabee booda babal'atee kaaba Itoophiyaa kanattis egaa yaadrimeen isaa guutumaan guututti hojiirra oolaa ture. Achi booda immoo hanga boodarra keessumaayyuu bara 1522 yeroo haaromsa gadaa irratti naannoo madda walaabuu kanattis egaa gadaan bifa haarawaan haaromee jira jechuudha. Egaa dhaloota Kiristoosiitiin dura kan jalqabe iddoon itti jalqabe immoo kaaba Afrikaa fi Horn of Afrikaa yookiin immoo gaanfa Afrikaa kana Itoophiyaa kaabaa irraa kana keessatti jennee kaahuu dandeenya jechuudha. Yoo laalanii malkaan Oromoo shanii qalbii yoo laalanii garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni yaa haroosaa qulqulluu bishaanii. Akka kitaaba hayyooleen tokko barreessaniitti haara'umsi gadaa sababa maaliitiif dhufe? Maalirraa kan maddeedha? Baay'ina uummataati moo qabeenyi isaa baay'achuudha moo sababoota kan biraatu ture haara'umsa gadaatiif sababa kan ta'e? Egaa sirni gadaa yeroo baay'eedha kan haarome. Haaromsa gadaa keessaa garuu haaromsa seena qabeessa kan jedhamu haaromsa madda walaabuuti. Haaromsa walaabutti taasifameedha. Walaabutti gadaa haaromfachuu fi Oromoo maaltu dirqee? Oromoon akka walaabutti gadaa haaromfatu maaltu isa dirqisiise waan jedhutti yoo ceene egaa wal waraansi mootummaa kiristaanaatii fi islaamaa
kan kiristaanaa Libna Dingiliin kan hoogganamu, kan islaamaa immoo Muhammad Ibrahim Al-Ga'aazii yookiin immoo Imaam Ibrahim Al-Ga'aaziin kan hoogganamu Ahmad Giraanyiidhaan jechuudha. Wal-waraansa cimaa gaggeessaa turan mootummoonni islaamaatiif kiristaanaa. Kan kiristaanaa Poorchugaal deeggaraa turte, kan islaamaa immoo egaa akkuma beeknu Tarkiin deeggaraa turte. Wal-waraansa kanaan Oromoon baay'ee lafa isaarraa akka baqatu taasifame, Oromoon baay'ee miidhame, lafti Oromoo daraan Oromoo irraa saamame. Egaa Oromoon murtiin wanti inni godhuu qabu lafa kana deeffachuudha. Tooftaan inni lafa alagaan irraa saame kana ittiin deeffatu immoo sirna gadaa haaromsee of tokkummeessee socho'uudha. Kanaaf immoo Oromoon kaaba Itoophiyaa jiraachaa akka ture duratti dubbannee jirra. Garam ceehee gara madda walaabuu ce'e. Madda walaabuutti ceehee walqindeessee jechuudha. Erga walqindeessee booda gadaan abbootaa uumame. Gadaan abbootaa kuni gadaa shananii. Egaa inni gadaa Malbaa, gadaa Muudanaa, gadaa Kiilolee, gadaa Biifolee fi gadaa Michillee bara 1522 hanga 16 duwwaa lamatti sirna gadaa abbootii kana jalatti akka gurmaa'u kan taasifame. Seerri sintumame. Seerri kun maal jedhaa? Oromoon tokko ta'ee of ijaaree lafa alagaadhaan irraa saamame kana deeffachuu qaba. Lafa kana deeffachuuf immoo sirna gadaa isaa haaromfachuu qaba. Sirna gadaa gaafa haaromfate in tokkummaa haa. Sirni gadaa kunis sirna gadaa abbootii isaan masii eere. Gadaan abbootii kun egaa gadaan ammasii eere kun gadaan Malbaa, gadaan Muudanaa, gadaan Kiilolee, gadaan Biifolee fi gadaan Michillee kuni waggoota 40 keessatti qabsoo cimaa taasise. Alagaa lafa Oromoo saame wajjin jechuudha. Gadaalee shanan abbootii kanaa jalatti gurmaa'uudhaan Oromoon duula cimaa gaggeessee, duula cimaa kanaan egaa lafa baay'ee deeffate. Haa ta'u malee guutumaan guutuutti hin deeffanne. Gadaan abbootii kun immoo erga gadaa isaa raawwatee booda gara gadaa ilmaaniitti dabarfate. Gadaan ilmaanii immoo kan fayoonaan jette, gadaan ilmaanii jalqaba irratti bara 16 duwwaa lamarraa eegala. Gadaan ilmaanii tokko gadaa Harmuufaati. Inni tokko gadaa Roobaleeti. Inni tokko gadaa Birmajiiti. Inni kun immoo gadaa Duulooti. Inni kun gadaa Mul'ataati. Egaa gadaa ilmaaniitii fi gadaa abbootii kanaan wal gurmeessee Oromoon gadaa 10 keessatti jechuun waggaa 80 keessatti lafa alagaan irraa saame yeroo gabaabaa keessatti deebifachuu danda'eera. Haaromsi gadaa maaliif barbaachise kan jedhuufi lafa irraa saamame tokkummaadhaan ijaaramee deebifachuudhaafi. Kana hoo milkaa'eera moo milkoofne? Milkaa'eera. Waggaa gadaa 10 egaa duula kana kan gaggeesse Oromoon gadaa 10 jechuun immoo waggaa 80. Waggaa 80 keessatti alagaan lafarraa saamte deeffatee egaa kun amma lafa nurra jirru kana nu dhaalchiseera jechuudha Oromoon. Kanaaf haaromsi gadaa sababiin barbaachiseef kanaaf. Yoo laalanii malkaan Oromoo shanee qalbii yoo laalanii garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni. Sirni gadaa kun akka jiru sanatti immoo eessatti jabaatee jira? Hayyee sirna gadaa akka dadhabdoota taasisan keessaa uumamuu abbootii duulaati. Fakkeenyaaf naannawa Maccaa kanatti mootonni shanan gibee uumamuun isaanii abbootiin duulaa kun egaa yaadrimeewwan gadaa keessaa bahaniiti. Egaa humnaan uummata bulchaa kan turanii ajaja abbaa gadaa dhagahuu dhiisanii mootii ofiin jechuu jalqabanii. Kun immoo wal dhabdee isaanii fi abbootii gadaa gidduutti uume. Kana booda jarri kun maali garam socho'uu jalqabanii abbootii gadaa dadhabsiisuu. Naannawa Maccaa kanatti abbootiin gadaa haala saniin dadhabanii jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon Maccaatiif Tuulamaa hanga bara 18 duwwaa tokkotti iddoo amma jiraatan kanarraa ka'anii madda walaabuu dhaqanii muudaa turan. Abbaa gadaa walaabuu wajjin hariiroo cimaa qaban turan. Garuu boodarraa egaa mootonni shanan gibee kun erga uumamanii booda mootota shanan gibee kana jalatti gurmaa'uudha kan filate Oromoon Maccaa. Muudni madda walaabuu deemee muudu sunis guutumaan guututti hafee. Inni lammataa kaaba Itoophiyaatti naannawa kun Walloo kana biratti gadaan akkamitti cabe waan jedhuufi Yajjuu daayinaastii Alii Zagreet yookiin immoo Alii tokkoffaanii mootota Yajjuu isa jalqabaa ta'ee mootummaa Yajjuu erga hundeessee booda sirni gadaa Odaa Garaadoo guutumaan guututti dhaabate.
Wallootti akkanaan dhaabate. Egaa naannoo Tuulamaa kanatti immoo Habashoonni duula baay'ee cima gaggeessaa turanii keessumaayyuu Saala Sillaaseen Oromoota Tuulamaa abbichuuf galaan ol dhabsiisee naannoo Finfinnee kana bara 1840moota keessatti egaa iddoowwan kun naannoo Finfinneetti kalaahan Salaaleen dabalatee to'annaa jala galchee ilmi isaa Minilik immoo bara 1878tti akkuma beekamu Finfinnee to'annaa jala erga galchee booda Oromoon Tuulamaa weerara alagaa jalatti kufee kanaaf sirni gadaa Oromoo Tuulamaa kan odaanabee achi booda dadhabaa dhufe. Inni lammataa immoo amantii babal'achuu amantii Islaamaatii fi Kiristaanaati. Amantiin kunniin babal'achuun isaanii ummanni yaadrimeewwan amantii kanniiniitiin akka bulu taasise. Ummanni Oromoo duraan egaa amantiin isaa amantii gadaa jala jiru amantii waaqeffannaa hordofaa ture ummanni Oromoo duratti. Booda irratti garuu amantiiwwan kunniin babal'ataa eega dhufanii booda ilaalcha ummanni sirna gadaatiif qabu dadhabsiisaa dhufanii ummannis immoo guutumaan guututti gadaa dagatee sirna Awurooppaanotaa yookiin immoo sirnoota biyya alaatiin akka bulugaa haala mijeesse babal'achuun amantii kuni. Inni biraa immoo akkuma waliigalatti inni globalization inni jennu kuni egaa addunyaan yeroo ammaa tokko ta'aatti kun maal fide aadaa biyyoota biraa Oromoo keessatti Oromiyaa keessattis ta'ee Afrikaa keessatti akka babal'atu taasise. Kun immoo yaadrimeen gadaa hafee yaadrimeen ammayyaa kan amma Awurooppaanonni ittiin bulan kun iddoo akka argatu haala waan mijeessee fi gadaan adeemsuma dadhabaa dhufe hin dadhabe malee hin duune Oromoon dhugaan qallatti malee hin cittu jedha. Gadaan hin duune hin jira garuu dadhabee jira. Sababiin dadhabeef immoo kanneen ammasii kaase kanneen. Malkaan Oromoo qalbii yoo laalanii garaa nama nyaatti wanti keenya kuni garaa nama nyaatti wanti Oromoo kuni yaa haroo shaala qulqulluu bishaanii. Gadaan bal'inaan kan hin argamummaa naannoo Booranaaf Gujiitti. Amma irraatti tursiisan kan godhe sababa weerarri alaa isaan hin mudanneef immoo egaa Boorana irraa sii ka'a sirni gadaa Booranaa otoo hin boora'in dhalootaa gara dhalootatti darbee har'a gaheera. Iddoon gadaan sirni gadaa inni cimaan jirus egaa Booranaaf Gujiidha. Kan Booranaa sii kaasuufi Booranni dhiibbaan Oromoo hundarra gahe Boorana irras gahee jira. Boorannis weeraramee jira. Haa ta'u malee Booranni sirni gadaa duratti yoo si'eeru eessatti haaromfamee madda walaabuutti jedheera. Haaromsa madda walaabuutii boodas yaayyaa fuulalee fi namni abbaan gadaa Booranaa bara 15 naannoo bara 1499tti abbaa gadaa ta'aa namni ture gadaa yoo galgaloo sirna gadaa Booranaa bifa haaraan haaromsanii turan. Bifa haaraan jechuudha. Tokkoffaa haaromsa gadaa Booranaa kana keessatti Booranni gadaa malee filannoo biraa kan qabne. Filannoon kamiyyuu alagaa irraa yoo kennamee fi Booranni filachuu kan qabu gadaa qofa akka ta'edha. Abbaa gadaa bara 1499tti abbaa gadaa ta'eeti sirna gadaa yeroo lammataatiif kan haaromse gadaa yoo galgaloo egaa uummata Booranaa hubannaa inni kennee fi Booranni gadaa malee filannoo hin qabu yoomiyyuu taanaanii gadaan filannoo isa jalqabaa kan Booranaa ta'uu qaba. Ijjannoo jedhu reflect godhe gaafa gadaa san fooyyessu Boorannis egaa gadaa yoo galgaloo irraa jalqabee abbootiin gadaa Booranaa hundinuu yaadrimee kana Boorana keessatti cimsaa dhufan. Kun maal uume Booranni sirna gadaa malee sirna biraatiif bakka akka hin laanne. Booranni dhiibbaa alagaa kamiifiyyuu jedhee sirna gadaa akka hin dhiifne. Booranni murannoon sirna gadaatiin akka bulu daandii saaqee jechuudha. Fooyya'insi gadaa yoo galgalootiin taasifame kun. Erga gadaa yoo galgaloo gadoome booda Booranni hanga irratti haaromsa gadaa yoo galgaloo sanii otoo hin booressin irra geesse maaliifi akkaataanii gadaa yoo galgalootiif egaa namoonni isa jalatti yeroo san gurmaahanii seera gadaa sanii fooyyessanii wixineessaniin wixinichi yeroo san wixineeffame egaa wixinee jiguun turre wixinee baay'ee cimaa ture
jaarmiyaan Booranaallee baay'ee walitubbiidhaan deemaa kan ture waan ta'eef alagaadhaa fi harka hin laanne. Egaa akkuma walii galatti haaromsi gadaa yoo galgaloo gadaan Booranaa har'a akka ga'u taasiseera. Kan Gujiittis yoo ceene egaa Gujiinii fi Booranni egaa uummata walirraa fagaatee miti. Ciminni Booranaa suni egaa ciminuma Gujiiti. Ummatoonni lamaan egaa Booranni cimina Gujii, Gujiin cimina Booranaa walumarraa dhaalaniiti. Egaa gadaanii akka otoon boorofne har'a geessaniiran jechuudha. Egaa sababiin guddaan isaan masii kana cimina gadaa Booranaatiif. Haala kanaan gadaan dadhabaa dhufuusaa bifa seenaatiin ilaallee jirra. Har'aoo sirni gadaa Oromiyaa hunda keessatti bifuma Booranaaf Gujii keessaatiin jiramoo adda addummaa ni mul'ata. Fakkeenyaaf Macca irratti akkamii, Tuulama irratti akkamii, Booranaaf Gujii irratti immoo akkami, Gamaas Tuumbaanaa irratti immoo akkamittiin mul'ata? Egaa Booranaaf Gujii keessatti gadaan akkuma jabaatetti itti fufuusaa dubbanneerra waan ta'eef irra hin deebi'u. Iddoo biratti maal fakkaata kan jedhu fakkeenyaaf naannoo Harargeetti bulchiinsa Raabaadorii Bultum jalatti egaa Oromoon itti humbanaa sirna gadaatiin bulaa ture. Haa ta'u malee bara 1887tti abbootiin gadaa Oromoo Harargee sadeen abbaa gadaa tokkoffaa kan ture Waadaa Galmoo Kormoosoo Calanqotti ajjeefame. Abbaa gadaa lammaffaa Harargee kan bara sanaa kan ture Ibroo Shaxaa baruma sana ajjeefame waraana Calii Calanqoo sanitti. Egaa sadaffaa abbaa barcumaa kan ture immoo Roobaa Galmoos egaa waraanuma Walde Gabreel Abbaa Seexaan Oromoo Harargee irratti banesaniin egaa kan du'e 1887tti. Achi booda sirni gadaa naannoo Ituu Humbaanatti dhaabate jechuudha. Arsitti soo dhufnu sirni gadaa bara 1887 harma muraa fi harka muraa aanoleetiin booda egaa guutumaan guututti dhaabbate. Achi booda egaa sirni gadaa naannoo Arsiitii fi naannoo Harargee weerara nafxanyaa kanaan baay'ee dadhabe. Tuulamnis egaa akkuma duratti si eere dhiibbaa Saale Sillaasee irraa jalqabee hanga Minilikii nafxanyoonni jiran gaggeessaniini Tuulamattis egaa Odaa Nabeetti sirni gadaa baay'ee dadhabaa dhufe. Isa Maccaa ammoo yoo fudhannu dhiibbaan alagaa akkuma jirutti ta'e dhiibbaan mootota shanan gibee kuni sirna gadaa Maccaa akka dadhabu taasisee jira. Amma hoo maalirra jira waan jedhuufi dadhabanii turanii irratti olii gallaa. Amma immoo sirna gadaa dadhabe sanii bifa haaraan kaasuudhaaf sochiin taasifamaa jira. Fakkeenyaaf sirna gadaa Oromoo Arsii waggaa 136 booda bara 1887tti dhaabbachuu isaa irratti olii gallee bara darbe egaa Odaa Roobaa jalatti bifa haaraan akka jalqabu taasifamee jira. Kan Ituu Humbanaa waggaa 8 irraati natti fakkaata Odaa Bultum jalatti bifa haaraan akka jalqabamu taasifamee jira. Abbaa gadaas mudateera warri Ituu Humbanaa. Inni Tuulamas egaa abbaa gadaa qaba. Kanaan dura egaa abbaan gadaa sirni gadaa Odaa Nabee dadhabee akka ture himneerra. Haa ta'u malee bifa haaraan egaa Odaa Nabee jalatti amma abbaa gadaa isaa mudatee Tuulamni abbaa gadaatiin bulaa kan jiru. Abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuuti yeroo ammaa hoogganaa kan jirani. Kan Maccaas egaa dadhabee turus dhiibbaa goslameetiin, dhiibbaa alagaatii fi dhiibbaa Oromootiin dadhabee kan ture yoo ta'es amma egaa naannoo Maccaa kanatti sirni gadaa rivaayiv godhaa jira. Macci ammas abbaa gadaatiin bulaa jira. Egaa abbaan gadaa Maccaa inni ammas egaa Taakkalaa Dhiinsaa jedhamu. Isaan kunis egaa naannoo Odaa Garaadoo naannoo Walloo kanattis kaaba Oromiyaa kanattis Odaa Garaadoo jalatti sirna gadaa deebisuuf sochiin gaggeeffamaa akka jirutti kan dubbatamaa jiru. Ammaaf garuu lafa hin qabanne adeemsarra akka jirudha. Akkuma walii galatti dhaloonni ammaa sirna gadaa bakka kufee ol kaasuu fi tattaaffii irra jira. Haa ta'u malee tattaaffii kana keessatti hanqinni guddaan jira. Fakkeenyaaf beektota irraa wanti eeggamu hundi beektota Oromoo irraa egaa waa hedduutu eeggama sirna gadaa ol kaasuu irratti. Fakkeenyaaf barruuwwan garaagaraa barreessuu qabu. Kanarratti hanqinni jira. Inni biraa immoo sirna gadaa deebisuu fi uummanni Oromoo dhiibbaa alagaatiin sirna gadaa kana guutumaan guututtis ta'uu baatu yaadrimeewwan sirna gadaa baay'ee dagataa dhufeera. Isa kana yaadachiisuudha, hubannoo kennuudha. Hubannoo kennuu irratti hanqinni hin jira. Ammas immoo egaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas ta'ee kan federaalaa sirna gadaa kana rivaayiv akka godhu sochii jalqabee jira. Obviously kun haqa haalamuu miti. Haa ta'u malee kana caalaa socho'ee sirni gadaa kun rivaayiv akka godhu yoo taasise sirni gadaa ol ka'uun egaa biyya kanaafis hiika guddaa qaba. Uummata Oromoo qofaas miti ka fayyadu. Sirni gadaa akkuma idil addunyaattu faayidaa guddaa sirna qabudha. Kanaaf qaamoleen kunniin
sochii jalqabanis sochiin isaan taasisan immoo quubsaa miti. Karaa kanaan otoo socho'anii gaariidha. Sirni gadaa akkuma walii galatti yeroo ammaa haala kanarra jira jechuudha. Sirni gadaa Oromootaan saalli isaanii dhiira ta'e qofa ilaallata. Ijoolleen dubaraa gadaan qaban. Haa ta'u malee sirna gadaa keessatti gahee adda addaa taphachuun ni hirmaatu. Fakkeenyaaf haati lubaa cifree ta'uun caaccoo baattee sirna kabajaa irratti ni hirmaatti. Akkasumas yeroo namni tokko gadaa ga'e gaafa inni dhagna qabatu obboleettiin isaa gurra urtiifi. Kun kan agarsiisu warri dubaraas gadaa keessatti iddoo akka qabatanidha. Warri dubaraa erga heerumanii booda siiqqee jalatti gurmaa'u. Sirni siiqqee kun sirna mirga warra dubaraa kan eegudha. Sirni kunis sirna gadaa wajjin walitti hidhata kan qabuu fi sirna gadaa wajjin kan deemudha. Haa ta'u malee barreessitoonni tokko tokko sirni gadaa dimokiraatawaa kan taane fi waggoota dhiyoo keessatti kan jalqabe koorniyaa dubaraa irratti dhiibbaa fidaa ture jedhanii ibsu. Burying knowledge by knowledge waan jedhamu jira. Beekumsa beekumsaan awwaalu. Hayyoonni alagaa tokko tokko beekumsa Oromoo beekumsa isaaniitiin awwaalu kan isaan irratti bobba'anii jiran. Fakkeenyaaf Profeesar Masfiin Waldamaariyaam yoo fudhanne sirni gadaa walqixxummaa koorniyaa kan hin kabajne ta'uusaa kitaaba isaa baay'ee keessatti barreesseera. Kun immoo dhugaa jiru haqa jirtu awwaaluuf yaalii inni taasiseera. Beekumsa qabutti fayyadamee beekumsa san immoo karaa hin malleen hiikee beekumsa Oromoon dhaloota Kiristoosiitiin dura haala amansiisaa ta'een qabu sirna gadaa aanessa kan nama hin miine kan dhala namaa kamiifiyyuu tolu sirna fokkisaa ta'uusaa barreessee beekumsa beekumsaan awwaalee. Kanaaf immoo dhaloonni qubee maal godhuu qaba? Profeesar Masfiin Waldamaariyaam sirni gadaa koorniyaa walqixxummaa koorniyaa hin kabaju jedhee yoo barreesse dhaloonni qubee immoo maal jedhee barreessu hin kabajaa sirritti kabajaa. Kuma walii galatti egaa dhaloonni qubee immoo karaa kamiin deebii kennuufi ka qabu isaan barreessaniiti seenaa keenya kan awwaalan. Nuti immoo barreessinee barreeffamaan seenaa keenya ol kaasuu qabnaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni qubee karaa kamiin deebii kennuufi qaba beekumsa beekumsaan awwaalame beekumsaan awwaala keessaa baasan waan ta'eefi Profeesar Masfiin Waldamaariyaam kitaaba seenaa Oromoo xureessu yoo barreesse atis immoo kitaaba seenaa Oromoo ol kaasu barreessitee deebii kennitaafi. Dhaloonni qubee wantoota kanneen irratti jajjabaachuu qaba. Waan alagaan faallessee barreesse waan alagaan awwaale kana ol baasee mul'isuu fi yaanni alagaadhaan hayyoota alagaatiin sirna gadaa irrattis ta'e uummata Oromoo irratti ka'u kuni sirrii akka hin taane justify godhuu qabda beekumsaan. Dhaloota qubee irraa kanatu eeggama jedhee Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waliin turtiin barataa seenaa roobaa waliin taasisnee har'aaf kanuma qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaa ta'aa kan isiniin jedhu qophii waliin Biraanuu Girmaan ture. Kalkaan Oromoo shanee qalbii yoo dhaalanii.